Okay. Arraammata duree clinical examination psychiatric patient dha. Akkaataa dhukkubsattoota rakkoo sammuu qaban itti examine godhan waa'ee isaa sanii wajjin ilaalla. General principle isaa maal jedha qajeelfamni waliigala. Psychiatric interview may differ from routine medical interview. Namoota rakkoo sammuu qaban haasofsiisuudhaa fi warri rakkoo qaama keessaa kan biraa qaban haasofsiisuun garagara. Sababni isaa waa shaniif. Tokkoffaa presence of disturbance in thinking and behavior interfering with communication. Rakkoo yaadaa fi amala irratti namtichi sun qaburraa kan ka'e nama kana wajjin haasa'uun ni ulfaata. Need for information from significant other. Akkasumas odeeffannoo nama biraarraa fudhachuu si barbaachisa. More important to obtain information regarding personal history and the pre-morbid personality. Akkasumas wanni medical interview irraa adda isa godhe odeeffannoo seenaa namticha kanaa sirrii fudhachuu si barbaachisa. Akkasumas pre-morbid personality history isaa rakkoolee irra gayaa ture. Pre-morbid personality akkamiin laalanii fi maal laalanii nu fuuldura jira achi keessa laalla. Inni afuraffaadhaa patient may lack insight into his illness. Dhukkubsataan kun dhukkuba isaa kana akka malatti hubachuu danda'a. Ani nan dhukkubu jechuu danda'a. More important to elicit information regarding stressor. Waan isa sirrii cinqaa jiru sun odeeffannoo isaa sanii akka inni si baasu godhuun baay'ee barbaachisa. Psychiatric patient kana yeroo clinical examination kun wantoota gurguddaa lama laalla. Inni jalqabaa psychiatric history dha. Seenaa isaa. Inni lammaffaadhaa mental status examination dha. Isa kan akkamiin godhanii tartiibaa wajjin laalla. Psychiatric history kaayyoon isaa maali? Seenaa namticha kanaa wanni fudhattuu fi to gather information that will enable examiner to make diagnosis. Namticha qorachaa jiru kana odeeffannoo ittiin adda baafatu. Odeeffannoo isa kan dandeessisu walitti qabachuudhaaf seenaa kana hundi gaafatuuf. No laboratory test. Qorannaa laboratoriidhaa kan rakkoo sammuutti mul'isa waan hin jirree fi diagnosis can ever be better than judgment made by individual clinician. Seenaa kana walitti qabdee odeeffannoo kanarraa dhaabbattee murteessituutu murtee kanumatti nama dhuunfaatiin takka ogeessa dhuunfaatiin murteeffamurra irra filatamaadha waan ta'eef. Psychiatric history jalatti it is record of patient life. Galmee jireenya namticha kanaa guutuudha. Psychiatric history yeroo jiru. Galmee isaa kana seenaan isaa tun maal akka turte wanni qorattuuf it allow you to understand who patient is. Patientiin kun eenyu jechuu si dandeessa. Where patient has came from. Eessaa dhufe. Where patient is likely to go in the future. Gara fuulduraatti patientiin kun eessa deema. Kayyuu si dandeessa. It include information about odeeffannoon ati walitti qabattu kuni about patient obtained from other source. Odeeffannoo waa'ee dhukkubsataa kanaa namoota biraarraa fudhattu. Madda biraarraa. Kanneen akka paarentii fa'a, maatii isaarraa, ispoosii, jaarsa yoo taate jaartii isaarraa, yoo jaartii taate immoo jaarsarraa. Kan biraa kolleejii. Kolleejii jechuun shariikan isaarraa. Odeeffannoo madda kanarraa fudhattullee of keessa qabata psychiatric history. Componentiin psychiatric history dhaa waa kudhan of keessaa qaba. Inni jalqabaa identification dha. Adda baafachuudha. Inni lammaffaa chief complaint dha. Rakkoo inni yeroo san dhufee fi kan sadaffaa history of present illness dha. Seenaa dhukkubni maanta isa jiru kun keessa as dabraa dhufe. Past psychiatric history seenaa kanaan dura yoo qabaate. Inni shanaffaadhaa past medical history dha. Rakkoolee fayyaa kanaan dura irra turte. Inni ja'affaadhaa family history dha. Seenaa maatii isaati. Inni torbaffaadhaa personal history seenaa dhuunfaa isaati. Inni saddeetaffaadhaa sexual history dha. Seenaa wal quunnamtii irratti inni qabu.
Inni saglaffaadhaa forensic history'dha. Seenaa yakkootaa yookaan himannaa garaagaraa yoo qabaate. Inni kudhanaffaadhaa pre-morbid personality jedhaniini isaan kana hunda tokko tokkoon mi'a ilaallu. Identification irraa kaane. Identificationin adda baafannaan kun provide brief demographic summary of patient. Cuunfaa seenaa jireenya patientii kanaa odeeffannoo isaa sii kenna. Name, age, sex, marital status isaa, maqaan isaa eenyu, umriin isaa, saalli isaa, bultii ijaare moo hin ijaarre, ethnic background isaa, sanyii kamirraa dhufe, amantiin isaa hoo ta'u, haalli barnoota isaa hoo, occupationiin isaa, hojiin inni hojjetu, patient current living circumstance, haalli jireenya isaa hammaan tan akkami, sources of information, maddi odeeffannoo illee galmaa'uu qabu. Identification data kana jalatti patientiin kun akkamitti dhufe? Whether the patient is came on his or her own, ofumaaf dhufe moo referred by someone else, nama biraatu refer godhee referiidhaan dhufe moo brought in by someone else, moo nama biraatiitu qabee fide moo nama jala dhufe. The reliability of source, dhugummaan madda kanaallee ibsamuu qaba. Whether the current disorder is first episode for the person. Rakkooleen tuni rakkoon ammaan tana isarra jirtu tun yeroo jalqabaatiif immoo mootii deddeebiteellee asuma jalatti adda baafata. Inni itti aanu chief complaintidha. Chief complaint yeroo jedhamu rakkoo inni ammaan tana dhufe. Exact recording of patient, reason for seeking treatment or evaluation. Sababa inni kuni wal'aansa kana dhufeef, sababa inni wal'aansa kana barbaada dhufeef. Isa jecha isaatiin. Put chief complaint in patient own word. Yeroo galmaa'u chief complaint yeroo hunda jecha isaa saniin galmaa'u. Afaan isaatiin. Even if implausible or illogical. Wanni inni jechuun illee haatanii walitti hin deemne illee haa taatu. Waliin ginne illee yoo taate jechuma isaa saniin barreeffama. Duration of chief complaint if patient is able to cooperate. Hanga rakkoon tun irra turte. Guyyaa meeqaa fi takkaa baatii meeqaa fi rakkoon ammaan tana inni dhufee kun. Yoonii fi patientiin kun kan isitti himuu danda'u taate. What do you think is your main problem? Rakkoon ta'e ijoon maalii jettee gaafatta. What brought you to the hospital? Maaltu hospitaala kana si fidee? Maaliif dhuftee jettee gaafatta. Takka namaan fidee jaa yookaan immoo kanuma namni fide kanaatiitu isaan kanaan fide jaa. Waan inni iyyuu afaan saasaniin barreessite jecha saasaniin. Inni sadaffaa history of present illnessidha. History of present illness jechuun dhukkubni tana rakkoon ammaan tanatti jirtu tun seenaan siikam turte. Take detailed account of illness from earliest time at which change was noted until consultation. Yeroo jalqaba inni kun fayyaa ture. Yeroo kanarraa kaasee fayyaan ture achirraa wanni kun eegalte jira. Gafageenyaan jijjiirama isarra dhufe kanallee tartiibaan barreessuu qabdi jechuudha. Mode of onset akkaataa ishiin tun itti eegalte tasuma eegalte moo xiqqoon itti guddachaa dhufte. Chronological description. Chronological description jechuun tartiiba ishiin keessa dabraa dhufte. How symptoms develop. Jalqaba achirraa na eegaltee achirraa akkana na gootee kanarraa achi dabree haala kanaan sadarkaa kanarra na geessii jira. Tartiiba saasan. Whether help is given and if yes, where and when. Inni kuni tajaajila rakkoo tanaaf mana yaalaa dhaqe. Yoo dhaqe taate where and when. Eessa dhaqe? Yoom dhaqe? Hangam takkaaf ture? Bakka dhaqe san itti wayyaa'e moo jalaa bade. Impact of current patient psychiatric illness on occupational area. Dhiibbaa rakkoon ammaan tana isarra jirtu kuni hojii isaarra fidu jirtu. Interpersonal relationship hariiroo namaa wajjin inni qaburra fidu jirtu. Mataa isaarratti. Akkasumas caregiverii nama tajaajila isaa kennurra dhiibbaan rakkoon amma isarra jirtu tun irraan ga'u jirtu. Immediate or remote precipitating factor
and the relieving factor. Wantoota isa kanatti hammeessanii fi waan irraa wayyeessan sanillee ni barreeffama. Any current alcohol or other substance use yeroo ammaan tanaa kana wantoota fayyadamuu ni qaba. Alkoolii faaleen dhuga. Yoonii fi taate yes yoo taate amount isaa barraa'uu qaba. Hangam takka frequency isaa yeroo hangam hangamitti itti deddeebi'ee fudhata. Last use yeroo irraa xumura inni fayyadame yoo. Substance misuse history akka maletti waan inni fayyadame jechuun osoo hin beekin jechuun waan inni fayyadame. Kabiraa society of ajjeesuu yaalee jira. This wish silaa du'eefaa du'afaa hawwa. Suicidal ideation of ajjeesuu fa'aa yaalii ni godhe. Degree of suicide intent hangam takka of ajjeesuu yaati. Expected method of carrying out suicidal act hangam mala akkam fayyadameeti of ajjeesuu barbaade. Adaanii uffanni isa jaamu wallee yaraa inni darba jaamu bishaanitti inni darba jaamu. Suicide plan karoorri isaa akka of ajjeesuu. Plan and attempted during the previous episode kanaan dura karoora baafatee fi yaalii hangam inni godhe. Impulsive suicide attempt other self injurious act of miidhuudhaaf gochoota inni godhe. Akkasumas yaalii inni taasisee irraa baasan fa'a hadafaaf ittiidhee hadafaa fudhatee isaa fiigu karaa deebisanii. Inni afuraffaadhaa past psychiatric history dha. Kanaan dura seenaa akkanaa ni qaba. Was the illness similar or different? Rakkoo nama isarra jirtu tun kanaan dura dabree wajji wal fakkaata moo garagara? Any previous admission ni qaba. Kanaan dura hospitaala ciisee jira. Yoo ciise hangam takka? Has there been inter-episode symptom free period functioning? Yeroon jidduutti irraa wayyooyitee mallattoon tun inni nagayaan jiraati ni jirti. The types of medication prescribed. Dawaa isaaf ajajame. Dose any drug side effect is dose isaa ajajamte. Side effect dawaan kun irra fidee jiraatti. Was the patient complaint taking medication on schedule as prescribed? Dawaa kana akka ajajamee fudhachuu irratti rakkoo ni qaba. Or not. If not, the reason. Fudhachuu yoo kan barbaanne taate sababa inni tituuf. History of suicidal homicidal behavior. Seenaan kanaan dura namni of ajjeese jira isaan keessa. Homicidal behavior jechuun mana keessatti of ajjeesuu jechuudha. Substance abuse during the past episode kanaan dura dhugaatii fa'aa dhugaa ture inni. Past medical or surgical history rakkoolee kanaan dura fayyaa isaa irratti inni qabu. Medical condition isaa haalli fayyaa isaa kan walii galaa akkam. Sexual transmitted disease dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin dabran fa'aa ni qaba. Head injury mataan isaa keessaa miidhamee jira. Epilepsy fa'aa ni qaba gaggabduu fa'aa. Inni jahaffaadhaa family history dha. Seenaa maatii isaati. Any psychiatric illness yoo qabaate miseensi maatii isaa keessaa kana namoonni rakkoo kanaa qabu jiraati. Hospitalization fi treatment of patients immediate family member seenaa hospitaala ciisanii wal'aanamuu fa'aa miseensi maatii isaa simni qaba. Family history of suicide maatii isaa keessa namni of ajjeesanii jira. Family history of alcohol and other substance abuse seenaa maatiidhaa alkoolii fayyadamuudhaaf wantoota biraa fa'aa fayyadamuu. Family attitude toward and insight into patient illness ilaalchi maatiidhaa akkami rakkoo dhukkubsataa kanarra jirtu waan irratti maal irratti dhufe jedhan ilaalchi isaanii akkami. Patient attitude toward each of his parent and sibling. Patientiin kun namtichi dhukkubsate kun ilaalchi inni maatii isaatiif takka ilmaan isaatiif takka obboleeyyan isaatiif inni qabu akkami. As jala katabamuuni. Inni itti aanu personal history dha. Personal history yeroo jennu seenaa isaa guutuu jechuudha. History of patient life from infancy to present.
hanga danda'ametti waan inni yaadatu jechuudha. Jireenya amata tokkorraa kaasee hanga amma jiruutti perinaatal fi perinaataalii dhalootaan duraa fi eega dhalatee booda early childhood gaafa ijoollummaa sana hanga ama sadiitti middle childhood giddugaleessaan ama sadiirraa hanga 11 late childhood poverty or adolescence yeroo dargaggummaa jalatti ol siqu jiru sana adulthood eega ga'eessa ta'e seenaansaa akka emotion associated with different life period miira isa dhagayamu yeroonii fi seenaa jireenya isaa kan dabre kana yaadatu painful, stressful and conflictual waan isa dhukkubsuu jira, waan isa cinquu jira, waan keessa isaa yeroo hunda irratti wal diduutu jira. With the phase of the life cycle marsaa jireenya isaa tana keessatti. Amma outline of developmental history seenaa guddina isaa kana yeroonii fi keenyu perinaataaliidhaa fi perinaataalii jalatti dhalootaan duraa fi eega dhalate full term pregnancy jedhamu premature inni kun ulfa bakka gahee dhalate moo osoo bakka hin gahin dhalate. Vaginal delivery jedhamu cesareanidha. Baqayfameeti moo jalumaan darbe. Drug taken by mother during pregnancy. Dawaa haati fudhachaa turte yeroo ulfa qabdu sun. Prescription and recreational. Ka ajajamee fi kan isiin akkanumatti bashannanaa jecha fudhatte. Birth complication rakkoo yeroo deessu san rakkoo haadharra mudate. Prenatal history and the mother's pregnancy and delivery. Seenaa osoo hin dhaliniin duraatii fi ulfi haadhaa sun akkam ture akkaataan isiin itti deeyyeewu length of pregnancy hangam takka ulfi sun garaa ture. Spontaneity and normality of delivery yeroo deessu san ofumaaf dahuudhaa fi akkasumas normaalii taatee dahuu. Birth trauma yeroo deessu san rakkoon irra geessu. Whether the patient was planned and wanted birth defect. Patientiin kun karooraan dhalate moo karoora malee itti jaalataniiti moo kanumatti birth defect hooni qaba yeroo dhalatu sun hanqina qaamaa irruu tahee dhalatee jira. Infancy and early childhood yeroo ijoollummaa ama tokkorraa kaasee hanga ama sadii kana keessa infant mother relationship hariiroon haadhaa fi daa'ima san jidduu jirtu kamtuudha. Problem with feeding and sleep rakkoolee inni kun nyaachisuu irratti fi raffisuu irratti rakkoo inni qabu. Significant milestone guddinni isaa kun akkam ture. Standing and walking deemuu dhaabbachuudhaa fi deemuu fa'aa amata meeqatti eegale. First word jalqaba jecha umrii meeqatti jecha lama hoo. Bowel and bladder control sagaraa fi fincaan ofii to'achuu umrii meeqatti danda'e. Unusual behavior amala sirriin tahin yeroo akkam fa'aa agarsiisa. Amala sirriin tahin fa'aa ni agarsiisa. Head banging jechuun mataa fa'aa lafaaniif tumuu fa'aa ni qaba yeroo aare gaafa ijoollummaa sana. Middle childhood jechuun yerooniif umriin isaa xiqqishoo ol siite preschool and school experience osoo mana barnootaa seeniin hin duraa fi eega mana barnootaa seen muuxannoo isaa akkami. Separation from caregiver nama tajaajila isaa kennurraa adda bahuun. Friendship play hariiroo hiriyoota isaatii wajjin uumee taphachuu irratti. Method of discipline akkaataa isa kanatti adabaa tura naamusa kanatti barsiisaa tura. Illness surgery or trauma yeroo san keessa dhukkubsatee jira yeroo san baqayfatee yeroo san rakkoon irra geessee balaan ta'a. Adolescence keessatti yeroo umriin isaa 11 ol guutte onset of puberty yeroo jalqaba isaan lammeessoo itti eegale. Academic achievement ciminni isaa akkam ture mana barnootaa keessatti. Organized activity hojiilee dhaabbattoota garaagaraa keessatti hojjetaman ispoortii faana dhagaa kilabii fa'aa keessatti hirmaata. Area of special interest bakki inni sirriitti jaalatee keessatti hirmaatu eessa.
Young adulthood yeroo dargaggummaadhaa akkam ture? Meaning for long term relationship hariiroo hiika qabeessa ta'e namaa wajjin uumeen jiraata. Academic and career decision murtee mana barnootaa keessatti hirmaachuudhaatii fi murteessuu irratti. Military experience yaadannoo waraanaa faani qaba. Bakka inni jiru sanitti waraanni faan taa'e. Work history seenaa hojii isaa kana. Prison experience hidhamee faani beeka. Leisure activity hojiin sochiileen inni hojii isaatiif taasisu hojii akkam hojjetee jiraata. Inni biraa inni 8ffaadhaa forensic history dha. Forensic history jechuun list of offense or charge and legal outcome. Galmeelee irra banamte yakka himata irra banamee fi legal outcome seerri suni maal akka irra murteesse. Have you ever been in trouble with police? Poolisiidhaan wajjin warra kisaani ture inni kun. Any violent rakkoolee sexual crime fa'a yakka gudeeddii fa'aadhaan himatame. Persistent offending jibbansa waliif fufaa ni qaba inni kun. Jibbanna fa'aa ni qaba. Himatamee ni jira yakkaan. Waan hin taane fa'aan himatame. Kabiraa sexual history dha. Seenaa wal qunnamtiidha. Screening questioning gaafiin akkaataan rakkoo saalaa qunnamtiitti adda baasan. Are you sexually active? Wal qunnamtii saalaa godhuu ni dandeessaa. Have you noticed any change or problem with sex recently? Dhiyeenya kana rakkoolee takkaa jijjiirama ofirratti agartee ni beektaa. Wal qunnamtii saalaa godhuu irratti. Developmentaliin isaa akkam ture wal qunnamtii irratti. Onset of puberty or menarche. Yoo dubartii taate gaafa jalqaba xuriin itti dhufte. Takka gaafa jalqaba dargaggummaan eegalte. Development of sexual identity and orientation. Wal qunnamtii saalaa kana gaafni inni jalqaba godhe. Guddinni isaa akkam ture? Saalli kiyya kana of beekee tokko tokko osoo dhiira ta'eeti dalagaa dubartii of hin beeku. First sexual experience gaafni inni jalqaba wal qunnamtii saalaa godhe. Sex and advancing age. Wal qunnamtii saalaa godhuudhaaf guddina umriitii wajjin wal qabate. Clarification of sexual problem. Yoo rakkoo qabaate rakkoo tana sirriitti akka adda baasu. Gaafni inni irratti beekee yoo an rakkoon qaba jee. Premorbid personality. Premorbid personality jechuun rakkoo jabdu rakkoo namummaa isaatii wajjin wal qabateeti immoo. How would you describe yourself? Ifii kan akkamitti ibsita yoo jettee. How would other people describe you? Namni biraa hoo akkamitti si beeka? Ati akkamitti beekta namni biraa akkamitti si beeka? When you found yourself in difficult situation, what do you do? Yeroo rakkoon si mudate, yeroo cinqii si qabde maal gootaa rakkoo san jalaa bahu? What sort of thing do you like to do relax? Of gammachiisuudhaaf takka of bashannansiisuudhaaf wantoonni ati taasiftu maal? Ispoortii gootamu bakka itti bashannanan ta'an maal gootu? What do you have any hobby? Of gammachiisuudhaaf wanni ati itti fayyadamtu maal? Fedhii ni qabdaa jechuudha. Kabiraa fantasy and dream. Fantasy fi dream jechuun abjuu jechuudha. Abjuudhaa fi hawwii jechuudha. Repetitive dream have particular value. Manaamni takka abjuun irra deddeebi'ee namtichatti dhufaa oolu gatii qaba. Fantasy fi daydream jechuun fantasy jechuun wantoota osuma kanatti teessuu achi agartu jechuudha. Hawwii gara fuulduraatti. Daydream jaaniin abjuu guyyaa. Another valuable source of unconscious material. Wantoota namni tokko osoo of beekuu hawwii jechuudha. Maali gara fuulduraatti hawwiin ta'e? What are patient fantasy about future? Gara fuulduraa sila akkam ta'ee fedhe? Maaltutti irrati? San keessa barbaaduudhaaf. Inni lammaffaa mental state examination dha. Haala sammuu namtichaa qorachuudha.
Mental status examination of psychiatric patients nama rakkoo sammuu qabu mental status examination goona jechuun nama rakkoo qaamaa qabu physical examination goona jechuudha tokko wal fakkaata. Mental status examination provide format for systemic observation. Tartiiba qaba. Formatii takkaa guca qaba. Guca sirnaan akkaataatti waa ilaalu nu barsiisu. Recording information about odeeffannoolee nuti galmeessinullee of keessaa qaba. Patient thinking, emotion and behavior. Sadeen kan akkaataa yaada isaa, miira isa dhaga'amuu fi amala inni kun qabu. Wantoota kana akkaataatti ilaalu nu barsiisa. Mental status examination data combined with information from history. Basis for formulating diagnosis. Odeeffannoo reefuu history keessa walitti qabanne sanii fi mental status examination keessatti odeeffannoo nuti walitti qabanne kun walitti dhufeeti diagnosisiidhaaf nu gargaara. Namni kun rakkoo kana qaba nu jechisiisa. Not only those findings found only at time of mental status examination. Rakkooleen tuni yeroonii fi ishii tana qorannu qofaa miti kan mul'atu. Exclude historical data. Historical data ragaa odeeffannoodha kan inni nutti hime san dhugaa ta'uu isaa baatu. Mental status examination kana ilaaluun barbaachisa. It is observationalidha. Ijaan laalteeti yeroo tam kophatti hin qorattu. Yeruma seenaa irraa fuutu sani, oguma seenaa gaafattu sani ijaan laalta. It is made at the time of history taking yeroo hedduu. Component of mental status examination inni jalqabaa component of mental status examination inni jalqaba appearance waan inni fakkaatu bifa tan oguu akka laatti. Attitude toward the examiner ilaalcha inni kun nama isa qoratu kanaaf qabu. Overt behavior amala isa irraa calaqqisu yeroo fi isa kananiin qoradha jetti. Speak isa haalli dubbii isaa akkan. Mood and affect kanas bal'inaan laalla. Mood jechuun waan keessa namticha dhaga'amu. Miira isa keessa dhaga'amu. Affect jechuun ammoo waan gubbaa kanarraa mul'atu. Thinking isa kataa inni itti yaadu. Formiidhaa fi contentii qaba. Inni torbaffaa perceptionidha. Akkaataa inni waatti hubatu. Inni saddeetaffaa sensory and cognition. Qaamni miira isaa sammuu dabalatee akkamitti galan. Alartiidhaa namtichi kun of beeka. Dammaqaadha. Orientation isaa akkami bakka jiru tana ni beeka. Haalli memory isaa waa yaadata. Immediate recent fi long term jira. Akkamitti kalaallu tokko tokkoon laalla. Concentration isaa xiyyeeffannoo. Si jala xiyyeeffatee si hordofuu danda'a. Fundis of knowledge beekumsa inni qabu. Abstract reasoning. Abstract reasoning jechuun wantoota itti kenname tokko sababaa wajjin formaatatti godha. Judgment and insight murteessuudhaa fi yaadni fi ilaalcha akkaan yaadutti kana taajee waa himuu ni danda'a. Mee jalqaba general description appearance kanarraa kaan. Appearance namtichaa appearance yeroo jennu dressing ilaala. Haalli uffannaa isaa akkam. Dress may be antiidi. Uffanni isaa qulqulluu kan ta'in with button and then qulfii faa qabattoo faa harratti hin kaayatin takka immoo kamaletti kan uffate. Worn, torn or it may inadequate or the weather. Uffata cicciramaa uffate. Uffanni kun haala qilleensa yeroo san jiruutii wajjin kan waliin madaalle. Yeroo haalli oowwaa uffata akkam uffata. Self neglectedha namtichi kun kan ofirraanfate. Men may appear amma warreen dhiiraa irratti ofirraanfate kan jennuun may appear unshaven nama hin ciranne
kan rifeensa muratini. Face may be unwashed fuula kan dhiqatini. Hair uncombed rifeensa kan hin filatini. Kan ofirraanfate jechuudha. Yoo dubartoota taate immoo may wear no makeup. Makeup hin godhanne waan babbareeffatanii jiru. They may apply their makeup carelessly. Ammoo akkuma argitetti fi dibdee deemti meekaappiidhaan. Unusual accessory. Unusual accessory jechuun ba'aa akkam fa'aa baadhatee deema. Patient sometimes pack their pocket with their belonging. Waan qabu hunda kiisha guuratee deema. Or carry large holder of personal possession. Waan qabu hunda takka wahii guureet yookaan boorsaafatti guuree yookaan miikkatti guuree ba'atee deemaani. Paper manuscriptii fa'aa waraqaa fa'aa walii qabeeti baadhatee deemaani. Fingernail may be long and dirty. Qeensi isaa afaan dhedheeraadha. Qushaasha qaba. Xurii qaba. Kabiraa gayitii isaan laata. Akkaataa deemsa isaa. Usually slow jedhamu. Suuta deemamu ni fiigamu. Unusual character of gayitii yeroo deemu waan addaan namaan baane takka akkam godhachaa deema yeroo deemu. Eye contact isaa akkam ija keessa nama ilaaluu danda'amuu hin danda'u. Psychomotor activity sochii qaama isaa kanarra mul'atu yeroo ni ilaaltu tikii fa'aa qaba. Tik jechuun akkanuma qaamni rirrifachuu jechuudha. Fakkeenyaaf ija fa'aa kana liblib godha. Tardive dyskinesia jechuun bakka dhaabbate sanii socho'uu hin danda'u. Stereotypii. Stereotypii jechuun wantuma tokko godhaa oola. Asuma achi kana fa'aa deemaa deema. Kabiraa mannerism. Mannerism jechuun amalantaan agarsiisa. Posturing dhaabbiin isaa akkami? Negativismiidha. Waan godhi jetteen faallaa godha yoo ol ka'e jetteen gatta'a. Attitude toward interviewer. Nama isaa haasofsiisu kan ilaalchi inni qabuuf akkami. Kabiraa speaking isaa dubbiin isaa speed isaa laalta saffisa haasawaa isaa. Fast jedhamu slow jedhamu normaal. Saffisa walitti dhaabee haasawaa moo suuta haasawaa moo normaaluma haasawaa. Volume sagalee isaa akkam. Dilallabamu suuta dubbatamu normaali. Quantitiin isaa heddumminni haasawaa isaa. Too little jedhamu. Ooma xiqqeesho dubbatamu hedduu haasawaa normaali. Tooniin isaa ni dhagayamti gurratti. Low pitched jedhamu high pitched. Hedduu kan dhagayamne akka waan namni keessa haasawu sagalee ol fuudhee dubbi. Non social speak qaba. Non social speak jechuun haasawa hawaasaa ala. Fakkeenyaaf maataringi. Maataringi jechuun wanta karra deddeebi'ee dubbachuufa. Kabiraa neoloojizimii. Neoloojizim jechuun jecha haaraya uummatee jecha haaraya haasawa. Wardi salaadii. Wardi salaadii jechuun jecha wal keessa mammakee jecha irraa xumuraatii fi kaduraa fa'aa waliif fidee jecha nama addan baane godhee haasawa. Bakka silaa jechi dhaabbachuu qabutti kan hin dhaabne. Emotionii jalatti emotion jechuun miira. Emotionii waa lama qaba. Muudiidhaa fi affeektii qaba. Mood jechuun miira isa keessa dhagahamu kan isa gaafachuudhaan beekta. You evaluate the mood by asking feeling of patient. Akkam jirtaa? Amma maaltu si miira akkamtu si dhagahama yoo jetteen sadness jedhamu, gaddamu, elation jedhamu, gammachuu jedhamu, cinqamuu jedhamu, labaayil jedhamu akkanumatti akka keessa jiruun beekamu. Iyyotamii jedhamu. Ati humaan jettu jedhamu. Moo expansive garmaleedha. Babal'isee sitti. Affect jechuun ammoo waan ati ijaan irra agartu. What interviewer observing during interview. Yeroo inni keessa haasofsiisu san waan ati ijaan irra agartu. Read it from facial expression of patient. Fuula isaa kana laalteeti akka fuulli isaa mul'atu. Fakkeenyaaf arraan tana ni gadditee fakkaata maal siin jedhan fuularra si ilaalanii. Facial expression jechuun san. Filaatii jedhamu constricted. Filaatii jechuun akkanumatti hin gammanne isinis hin gaddineesi. Constricted jechuun garmalee gaddii jira fakkaatti nyaara kana guuree appropriate jedhamu inappropriate.
waan inni kanaan dhagayamu jira wajji walitti deemamu walitti hin deemu. Normaal reenjiidha moo laabaayilii? Normaal reenjii jechuun bakka itti dhaabbatu qabamu. Moo laabaayilii jechuun ammuma amma gamana irritable moodii fa'aa qaba. Inni biraa ta'uutiidha. Thinkingii isaa akkaataa inni itti yaadu. Foormiin isaa ta'uutiin kuni foormii fi kontentii qaba. Akkaataa uumamsa isaatii fi waan inni of keessaa qabu. Fakkeenyaaf light of idea fa'a. Yaadni afaan harkaa badu circumstantiality fa'a. Circumstantiality jechuun naannawaa ooleeti boodarra tanaan jechuu deema jee tokko. Tangentiality'n ammoo faallaa kanaati. Naannawaatuma oola malee poointii saniin tokko. Losing of association hariiroo walitti fiduu hin danda'u yaada isaa kana. Clang association. Clang association jechuun jechoota duubni isaa wal fakkaatu walitti fida. Thought blocking jechuun yaadni harkatti cal jeeti jidduudhaan booda gama seenaa isaa. Neologism, pressure of thought. Foormii gaa maal akka taate a sign and symptom of psychiatry jalatti bal'inaan laallee jira. Kontentii isaa keessatti qabiyyee isaa delusionii fi compulsionii fa'a. Delusion jechuun akka nama caraqa haasa'u jechuudha. Compulsion jechuun waan irra deddeebi'ee sammuu keessa isa dhufe irraa ka'ee waan inni godhu. Idea of reference yaada inni akka ragaatti itti fayyadamu. Hypochondria fi obsessionii. Obsessionii fi compulsionii yeroo hedduu walittidha. Obsessive compulsive jaaniini. Yaada irra deddeebi'ee sammuu keessatti isa cinqaa oolurraa ka'ee waan inni godhu fakkeenyaaf sammuunsaa harka kee kun xurii qaba yoo jetteen irra deddeebi'ee harka dhiqachaa fa'aa oolu. Ammaas irra deebi'ee dhiqachaa oolu. Hopelessness abdii murannaa fa'a. Suicidal ideation, preoccupation hojii isaatiin dura. Akkasumas of ajjeesuu yaaduu fa'a. Yaada isaatiin mahu. Kabiraa perception akkaataa inni itti waa hubate. Hallucination fi illusion jira. Hallucination jechuun false perception. Waan hin jirre takka akka waan jirtuu si fakkaachuu jechuudha. Illusioniinis akkasii. Illusionii fi hallucination maal akka taate bal'inaan laallee turre. Cognitive fi sensorum jechuun cognitive jechuun haala yaadisa sammuu isaatii fi qaamni miira isaa akkamitti dalaga. Alertness and the level of consciousness. Mugaatii oolamu akkanumatti moo if beeka. Hangam takka if beeka. Orientationiin bakka jiru san ni beeka. Nama ni beeka. Time, person and the place gaafatteeti orientationii. Memory waa yaadataa inni kun. Memory akkatti ilaalannu waliin ilaalame. Memoriin immediate memory na jala jijjettaa lakkoofsa kanaan si ijaa fakkeenyaaf 14925 jecha kana dhugaa lakkoofsa kana jettee si jala yoo jee immediate memory isaa fayyadamti. Recent memory waatti himteeti I want you to remember this three things jettaan waa sadii sitti hima sadeen kana boodaan si gaafadha jettaan. Yellow pencil, white paper, black coat. Jetteetiini eega daqiiqaa muraasa turtee booda gaafatta. Also memory of past few days. Guyyaa muraasa dura maal godha akka ture faa gaafatta. Recent past memory past few months baatiilee muraasa dura waan inni godhe faa gaafachuudha. Kabiraa long term memory yaadannoo yeroo dheertuudha. What was your address when you were in third grade? Gaafa kutaa sadii eessa turte faa jettaan. Takka gaafa fuute san bakka ati itti fuute eessa faa jettaan. Who was your teacher? Gaafa sanii barsiisaan kee eenyu faa jettee gaafatta. Concentration and attention. Xiyyeeffannaa fi attention jechuun xiyyeeffannaa. Concentration ammoo dandeettii bakka xiyyeeffannaa sanirra turuuti. Abstract thinking. Akka inni waa yaaduu danda'u kam ilaalta? Konseptii takka waan takka kan ta'eetii fi isa sanirratti kam jettaa jettaan. General knowledge depending on patient education level. Sadarkaa barnoota isaarra hunduutee beekumsa isaa haa walii galaa. Sanillee adda baafta. Kabiraa judgmentidha. Murtee yeroo jennu
Capability for social judgment. Hawaasa keessatti dandeettii murteessuu danda'uu isaati. Can he understand likely outcome of his behavior? Booddeen amalli kiyya kun boodarra akkam tahuu danda'a? Akkana tahuu danda'a jee murteessuu sani ni danda'a. Can patient predict what he would do imaginary situation? Yeroo akkasii san keessatti an akkasiin godha jaa. Silaa wanni kanaaf si mudatte yeroo sana akkam taataa jettee gaafatta. Murtee jaaniin. Insight jechuun ammoo yaada inni kun kennu. Jechuun raa'ii jaaniin afaan Amaariffaatti the patient degree of personal awareness and understanding about being ill. Hangam takka inni kun aniin kun dhukkubsadheetiin jiraa jee of beekee jira. Aniin kun dhukkubsadheetiin jira jee hangam takka of beeke. Insight jaaniin. General medical screening of psychiatric patient. Warri rakkoo sammuu qabu kana fayyaasaa taqaamaallee qorannaa ni gaggeeffamtiifi. Through physical and neurological examination, basic screeningiin rakkoolee qaamarra jirtu kan adda baasuudhaaf qorannaa laaboraatooriidhaa takka takka ni gaggeeffamti. San keessa inni jalqabaa CBC with differential dhiigni isaa guutuutti gartuun dhiigaa hundinuu ni ilaalamti. Blood chemistry'nis thyroid function test thyroidiin isaa hormooniin thyroididhaa kun akkami ol ka'e moo gabbu. Screening test for syphilis sexual transmitted disease keessa kunillee ni ilaalama. Qorannaan ni godhamaaf. Urine analysis with drug screen yoo dawaa fayyadamaa ture taatee fincaan isaa ni ilaalama. Urine pregnancy check for female warreen carraa ulfaa'uudhaa qaban yoo warreen dubartootaa ta'an ulfani qabdi moo qabdu fincaan isaa ilaalan. Blood alcohol level hamma dhiiga nama kanaa keessa alkooliin jiru ni ilaalanii. Serum level of medication hanga qaama namaa kana namtichaa kana keessa dawaan kun jiru sanillee ni ilaalan. HIV test ni godhama. Warreen high risk ta'an warreen carraa HIV dhaan qabamuudhaaf haa qaban. More extensive workup namoo kana ala kadalagamu. Laboratory study may be indicated based on clinical finding rakkoolee atirra garte sanirra hunduuti kabiraalleen godhamuu danda'a. Fakkeenyaaf CT scanning godhamuu danda'a. Kompiitara jechuun MRI illee ni godhama. EEG jechuun electroencephalogram jechuun kan sammuutti ilaalan kunillee godhamuu danda'a. Multi-axial diagnosis'dhaa jira gaa. Warreen rakkoo saayikaatirii qaban several variable 5 axis fayyadamneeti kitaaba sanirra dhaabbannee kitaabaa jira. Isa sanirra hunduuneeti rakkoo isaa tan adda qoonnu. Axis 5 qaba. Axis jalqabaa clinical diagnosis and other conditions that may be focus of clinical attention. Rakkoolee fayyaa tani ogeessaan laalamuu xiyyeeffannaa ogeessaa barbaadu. Achi jala ramadamte axis 1. Axis 2 ammoo personality disorderidha. Rakkoolee dhuunfaan isaasan takka mental retardation qucaroo sammuudhaaf. Axis 3 jalatti physical disorder or general medical condition ajjala galma. Haalli fayyaa hawalii gala. Axis 4 jalatti psychosocial environmental problem. Rakkoolee hawaasummaadhaatii fi sammuudha namtichaa. That may affect diagnosis, treatment and prognosis. Rakkoo sammuu namtichaa kanarra jirtu kanarra rakkoo dhiibbaa fiduu dandeessu. Hawaasummaa namtichaa takka ammoo sammuu isaa kan wal'aansa namtichaa kanarratti dhiibbaa fiduu dandeessu. Rakkooleen sun as jala galmooti. Axis 5 jalatti global assessment functioning jaaniin jechuun namtichi kun hangana hojjechuu danda'a. Haalli fayyaa isaa sadarkaa kanarra jirti. Axis 5 kun odeeffannoon kun it is useful in planning treatment. Wal'aansi isaa godhamuu qabu kana jee murteessuu jalatti isa kana. Measuring impact and predicting outcome. Gara fuulduraatti dhiibbaan isarra gahuu dandeessu kana
ammoo wayyaahuu danda'a takkaa fayyuu danda'a jechuudhaafis. Baayoosaayikoosooshaaliidhaa jira. Baayoosaayikoososhaal jechuun wantoota gurguddoo afurii jira rakkoo sammuurra wantoonni fiduu danda'an. Piriidispoosiingii jira. Wantoota si saaxilan. Pirisipiteetingii jira kasitti hammeessan. Perpichuweetingii jira kasirra dheereessan. Sirra dheereessan jechuun waan silaa guyyaa torbaan tokkoon fayyitu baatii tasirraan eegsitu jechuudha. Pirootektiiviidhaa jira. Pirootektiiv jechuun wantoota sirraa ittisuu danda'an. Wantoonni kun qoodama gurguddaa sadii jalatti dabamu. Baayoloojikaaliidhaa fi saayikooloojikaalii fi sooshaalii. Fakkeenyaaf piriidispoosiingii yeroo jennu wantoonni rakkoo sammuutiif saaxiluu danda'an seenaa maatii teetii faa yoo akkas ture rakkoo gaafa dhalattuu faa wantoota garaagaraa faa fayyadamuu rakkoo fayyaa faa qabaachuu mataa keessa faa miidhamuun kun baayoloojikaal jala jira. Saayikooloojikaalii xiinsammuudhaan gaafa ijoollummaa sanfaa yooniif nama si gargaaruu dhabde kooppiing iskiilii faa yoo qabaachuu dhabde dandeettii waa obsuudha. Early rose ijoollummaa faatti yoo maatii faa dhabde sabistaansii yuuzii faa yoo dhabde. Hawaasummaa irratti ikonomikaal istaatusii yoo miskeenummaan gar malee sirra kutte level of educationing kunilleen rakkoo xiinsammuu kasirra dhuftu taasisuu danda'a. Haalli bultii teetiillee. Wantoonni sitti hammeessuu danda'an garuu sabistaansii yuuzii fa'a, medikeeshinii fa'a, complication of pregnancy ulfaa'uu fa'aa yoo dhabde, medikaal illnesii fa'aa yoo gar malee dhukkubsachuu jiraatte rakkoon tun akkasitti hammaatu taasisa. Loss, trauma and any stressor. Kan biraa migireeshinii fa'aa yoo baqattee biyya biraa fa'aa jiraate, faayinaanshiyaal loosii qabeenyi duraan qabdu fa'aa yoo dhabde, ayisoleeshinii fa'aa. Biyyattii firraa kophayyoo si baafte fa'aa. Perpetuating factory wanni jedhanii wanni akka dafteen fayyine si godha. Poor anxiety fa'aa. Negative attitude to treatment daawwan kun na fayyisu fa'aa yoo jette. Ongoing stressor cinqiin tun ta'uyyuu sirraa wayyoon yoo taate. Lack of social supporting fa'aa yoo jiraatte nama si gargaaru yoo hin qabne rakkoo dinagdeedhaa fa'aa yoo qabaatte. Wantoonni kun perpetuating jala jirti. Warreen protectiveidha immoo isaanneen kana protective wantoonni jedhamanii. Kanaafuu psychiatric history akkaataan itti fuudhan wantoota asii olii kana ilaalle kana sagantaatti aanuun hanga olii dachaanutti nagatti.